Sa'aatii dheeraadhaaf dubbistanii akka waan hubattanitti isinitti dhaga'amuu danda'a. Garuu hiriyaan keessan akka ibsitaniif yeroo isin gaafatu guutumaan guututti dagattaniirtu. Har'a tooftaa dubbisaa rakkoo kana furuuf qophaa'e ilaalla. Gadi fageenyaan hubachuu fi mata duree walxaxaa haala salphaadhaan hubachuuf tooftaa isin gargaarudha. Jecha beektotaa keessaa inni tokko haala salphaadhaan nama hubachiisuu yoo hin dandeenye isiniif hin galle jecha jedhudha. Tooftaan dubbisaa kunis yaada kana irratti xiyyeeffata. Tooftaan dubbisaa kun Feynman tekinik kan jedhamu yoo ta'u kan qopheesse ogeessa fiiziksii Riichaard Feynman nama jedhamudha. Feynman ogeessa fiiziksii badhaasa Noobeelii fuudhee fi kuwaantam mekaaniksii fi paartikil fiiziksii irratti nama shoora olaanaa taphateedha. Wanti adda isa taasisu yaadota walxaxaa haala namni kamiyyuu hubachuu danda'uun ibsuu danda'u isaati. Waan tokko haala salphaadhaan yoo ibsuu dadhabe dhuguma waan saniin hubanne jedhee amana ture. Kitaaba tokko dubbisuu fi kitaaba sana hubachuun garaagarummaa guddaa qabu. Wanti dubbistan yookaan qo'attan akka sirriitti isiniif gale beekuuf haala salphaa ta'een nama biraatiif ibsa. Yoo nama dhabdanillee akka waan pirezenteeshinii irra jirtanitti ofii keessaniif ibsuu qabdu. Yeroo kana qabxiilee haala salphaadhaan ibsuu dadhabdan adda baafadha. Qabxiilee sana immoo hanga sirriitti hubattanitti irra deebi'aa dubbisaa. Dhumarra hundasaa irra deebi'aa dubbisaa. Amma mata duree sana gadi fageenyaan hubachuu qofa osoo hin taane ofitti amanamummaadhaan barsiisuu dandeessu. Dabalataan immoo yeroo qo'attan kan qofaa keessan dubbistan caalaa kan nama waliin gaaffii wal gaafachaa dubbistan carraa sammuu keessan keessa turuu isaa guddaa waan ta'eef yeroo qormaataa yaadachuuf hin rakkattan. Feynman tekinikiin kana fakkaata. Yoo isinitti tole viidiyoo laayikii, chaanaal immoo sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti yeroo gaarii.